Aye, umrii keessan karaa hedduun himachuu beeytanii yoo namni umriin keessan meeqa isiniin jedhe akkamitti himattan? Mee waliin ilaalu. I'm back with another video. This is English with Falmata. And today we are on a spoken episode. So let's have some. Alright, so telling your age in different ways. Our today's topic is the first one is Karaallee kamiin umrii keessan himattan ka jedhu kan waliin ilaalaa jirrudha jecha. Inni jalqabaa kun I'm 20 years old. Kuni maal inni ani waggaa 12 jecha. Hundi isaatu umrii himachuu fayyada. Garuu haalli ittiin himatanii fi akkaataan hiika garaagaraa adda addatti qaban garaagarummaa qabaa jecha. So the first one is I'm 12 years old. I'm 12 years old jecha. Mostly amma yeroo ilaaltanii jettan ani umriin kiyya 12 jecha. Garuu as keessatti oldii kan instead of old, most American people prefer to use what? Young. Why? Ani dullacha waggaa 12 jechuudha. Maal wayi? Ani Gana ijoollee waggaa 12. I'm 12 years younger than mine. Ani ijoollee waggaa 12 jecha. I'm 12 years old jecha ni moma in dullacha waggaa 12 jecha. Isni gale? Alright, so instead of using this, you can use this too. Garuu curriculumidhaan hedduun kanaan fayyadama waan ta'eef isa lamaanuu beekuun isin barbaachisaa jecha. Are we good? Isin dullacha waggaa 12 moo ijoollee waggaa 12? You prefer? Alright, anytime. I'm turning 20 next week. Ani torbaan dhufu. Yookaan torbee as deemuu jiru kana meeqa seenaa gara 20 seenaa. I'm turning jechaan itti seenaa jira gara umrii meeqaatti gara umrii 20 jecha. Amma meeqaatti 19. 20 seenuuf guyyaa meeqa seefe? It might be 1 week or 7 days, 5 days, 6 days. Akkasii jecha. Inni taanu hoo I'm 20. I'm 20 years old. I'm 20 years young jechuu dhiistanii gabaabsitanii fayyadamuu yoo barbaadaman jettan. I'm 20 jettanii jecha. I'm 20. Umrii keessan asii galchitanii I'm 13. I'm 12. I'm 11 jettanii kan isinitti tole bakka buustanii deebisuu dandeettan jecha. Are we good? Excellent. Yo isinii galaa jiraate like, share, follow gochuun dagatina. Alright, let's pass to the next one. I'm in my teenage. I'm in my teenage. When we say a teenage, we are indicating that this person is between 13 years old and to 19 or 20. It could be, it depends on the background of the city, so that they can use it in different way. Teenage jecha ani ijoollummaa kee keessa jira. I'm in my teenage jechaan nama umrii 13 haga keessattu 19 darbee 20 ta'uu danda'a. Biyya irratti garagaraa namoonni gariin haga 20tiin teenage jedhanii biyya gariitti immoo 16 ta'uu danda'a. So waliigalatti specifically yoo fayyadamne I'm in my teenage yoo jenne maayini namichi kun maayini ani umriin kiyya 13 haga 19 gidduu jira jecha. Garuu umrii isaa 15 ta'ee 16 ta'ee 19 ta'ee isinitti nimni garuu maayini ani eessa jira isiniin jedhe mana 10 keessa jecha. Amma keessattuu 13 haga 19 keessa jecha. Alright, so you can allow any time more. I'm in my 20s. I'm in my 20s. When we say I am in my 20s, your age is starting from 20 till 29. Are we good? Umriin keessa mana 20 yoo ta'e. Sinigale keessattuu namoonni hedduu nama umrii isaanii directly specifically himachuun barbaadan. Achi qabanii ani mana akkasii keessa ani dullacha yookaan akkas jedhanii of himan. So akkasirra jechuurra maal fayyadamuu dandeettanii? I'm in my 20s. Mana 20 jira. Mana 20 jira jechaan umriin kee meeqa? 20 irraa kaasee haga 21 ta'uu danda'a, 22 ta'uu danda'a, 23 ta'uu danda'a jecha. So you can simply say what? I'm in my 20s. Yoo mana 30 taatanoo I'm in my 30s. I'm in my 30s. Come again? I'm in my 30s. Excellent. Inni taanu hoo I'm in my 40s. I'm in my 40s. Ani mana maalii kiyya keessa jira? Mana 40 keessa jira jecha. Walii galuu jirraami? Excellent. Like, share, hiriyoota keessan bira illee ga'uuf copy link godhaatii bicinaa dhaabbataa isin jedhan. And the last one is what? 50s. I'm in my 50s. Ani mana 50maati. Mana 60maati. Mana 70maati jettanii I'm in my 50s. I'm in my 60s. I'm in my 70s. I'm in my 80s, 90s. Achi booda tun jiraatu. So haga 90 itti fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Achi booda yoo mana 90 illee jiraatu I'm in my 90s jechuu dandeettanii. So for sure we don't recommend that. Alright, let's pass on the next one. And etc. ETC osoo ta'e yeroo hedduu afaan Ingiliffaa keessatti namoonni qubeetanii sadan ETC jedhanii dubbisan. Garuu Ingiliffa keessa ETC wanni jedhu wayitu hin jiru jecha. Contractionidha. Wayita dubbifamu maal jedhama? Etc. Wayita barreeffamu ETC jettee barreessuu dandeettanii yookaan immoo darbee etc. Afaan Ingiliffaatiin miti jechuudha. Kan kana fakkaatanii jecha. Walii galee? Very good. Alright, let's pass on the next one. I'm in my prime.
when you say you are in your prime, you're definitely telling that you are on your golden age. See? On your golden age. For example, it's a time when you are shining, when you are at best, when you have a good will, when you have a good health. So this is your called what? Your prime. I mean my prime. Jecha maini. Ka dargagummaa keessa jiraadha mostly dargagummaa keessa jiraadha jecha. Prime kun garuu gara biraatti yoo deeme hiikaa biraa qabaachuu danda'a. Hiikaan inni qabu prime yoo jenne for example amma Ronaldoon yookaan Messiin yeroo prime jiranitti akkami haalaan taphatanii. Prime jechaan kun maal yeroo keessattuu sirritti wanni guddaarra jiran jecha seeraan yeroo taphachuu jiranitti jecha like mostly umrii mana 30 keessattuu mana 20 naannoo jarri sirritti irratti ciccimoo ta'an san imaan janaare prime yeroo akkaan jiru jecha amma yeroo garii maal jettan ana akkaan jiru jecha sun maal prime jecha yeroo fayyaallee guutuu qabdu yeroo haalaan jajjabaa jecha amma umriin keetii qodulloomee waan jiruuf akkasii jecha garuu as keessatti I mean my prime yoo jan ijoollummaa kee keessa jira yookaan dargaggummaa keessa jira jecha I mean my prime jecha waliigala maa inni umriin kiyya agas maroo hin fagaanne jecha prime keessattuu 30 gadi fayyadama 35 gadi fayyadamanii jecha. All right, the next one is I'm already 50. I'm already 15. So when you say I'm already 15 bakka shantamu jecha I'm already 15 itti kalooyitee jirta shantama bakka irra dhaabachuu bicha siyaaf yookaan guyyaa tokko lama akkas jecha I'm already jecha bakka shantama seene jecha. Inni taanillee maal jedha I'm 20 but I feel like 4A. I'm 20 but I feel like 14. Ani umriin kiyya 20 garuu akka waan dulloomee waggaa 40 ta'ee natti fakkaata jecha. Kana jecha maayini dafee dulloomee jecha amma namni gariin like umrii isaatiin ala ka fakkaatu jira jecha. Umriin isaa waggaa 19 18 garuu inni umrii meeqa fakkaata? 30 mana akkasii fakkaata jecha like nama guddaa fakkaata jecha. So simply maal jetta I'm in my 20 I'm 20 but I feel like 14. Ani umriin kiyya 20 garuu maal fakkaata? Akka waan 40 natti fakkaata jecha. Namni 40 illee maal jedha I'm 14 but I feel like 20. Ani waggaa 40 garuu qaamni kiyya ijoollee yookaan ani waggaa 20tiif hin jedha jettee himachuus dandeenya. All right, so we have this but not a lot but least I'm almost 35. Ani xiqqoo maafi bakka 35 gahee jira jecha. 35 seenu xiqqoo maafi jecha. Kana jecha maayina tammatti 34 seenu guyyoota muraasa si hafe yookaan torbaan muraasatu si hafe jecha. Are we good? So bifa kanaan umrii keessan kana karaa hedduudhaan ibsachuu dandeettanii jecha. Ayyee namoonni karaa onlaayinaatiin afaan Ingiliffaa barachuu feetan akkasuma qaamaan dhuftanii barachuu feetan argamni keenya magaalaa Adaamaa ganda 11 mana barumsaa UMRII Academy keessa so dhuftanii barachuu dandeettan isiniin jenna akkasuma karaa onlaayinaatiinis karaa social media kamiiniyyuu nu dubbisuu dandeettanii lakkoofsa keenya baay'ee irra jira guyyaa gaarii isiniif haa ta'u adios.